gara adanitti huutiidhaan darbamanii yeroo ammaa adan keessaa naannoo kormaaksaa bakka jaa'utti jiran kana warreen kun erga gartee obboleeyyan isaanii sanatti gubatee huutiidhaan gubatee asitti darbame booda ilaa hanga irratti baatii sadaffaa baatii afuraffaa guyyaa sadiirraa eegalanii haga amma bakka kana jiran osoo gargaarsa tokko odoo furmaata tokko hin argatin haga ammaa darbamanii Sahel Abeen adan keessa bakka jaamtutti darbamanii jiran yeroo ammaa kana saaxilama guddaa isaan irra gahaa jira. Haala gartee roobaan aduun oowwaan hedduu dararamaa waan jiraniif ummanni Oromootii fi hawaasni Oromoo kan addunyaa kanarra jirtan akka gartee bira dhaabbatanii furmaata jiru addunyaatti akka iyyataniif isin gaafannaa. Maaliif yoo jettan ummanni kun baqatoonni kun yeroo ammaa dhiiraa fi ijoollee xiqqaa fi guddaa dhiiraa fi dhalaan bakka kanatti hedduu dararaa guddaatu isaan irra gahaa jira. Roobaan aduu iddoo itti gartee jireenya isaanii bakkeen gartee filaa namni itti haamuu hin qabne iddoo xuraawaa itti gatanitti gatamanii jiranii UNHCR dhimma isaanii gonkumaa ulaalaa hin jirtu fagaa irratti maaliif akka jallisanii nuun galu baqattummaa keenya kun maaliif nuuf kabajamuu danda'e maaliif darbamnee kana taanaa ummanni Oromootii fi hayyoonni Oromoo waldaaleen Oromoo addunyaa irra jirtan akka gartee ummata kanaaf hirmattanii gargaarsa barbaachisu kan jedhu warri gartee dandeettii qabdan warri gahee qabdan waldaalee fi abbootiin qabeenyaa Oromoo rispoonsara akka hawaasa kanaa taataniif furmaata jiru akka laattaniif. Mee hawaasa kanarratti gartee miidhaan duraan gahaa turee fi amma halkan edaagee miidhaa addaati halkan edaagee kana akkamitti ilaaltu? Biyya ormaa jiru himbookkisuu numa barooda himbookkisuu numa barooda biyyarra bahanii biyya ormaatti hafu yaa Rabbi maaf nu gootee qooda gahee jedhimee nu baasii hooda yaa Rabbi maaf nu gootee qooda gahee jedhimee nu baasii hooda. Ormi biyya bahee biyya ormaa jiru himbookkisuu numa barooda himbookkisuu numa barooda biyyarra bahanii biyya ormaatti hafu yaa Rabbi maaf nu gootee qooda gahee jedhimee nu baasii hooda yaa Rabbi maaf nu gootee qooda gahee jedhimee nu baasii hooda. Maal jireenyaa jedhu danda'uudha malee obsuudha lachittu maal godhu yoom kanaan ifeete rakkoo farkan kennuutu si baasee biyyaa anaanii jedhameetiya anaa nyaatu biyya qomooti anaanii ya sabatiya